Falli di bembe gorka keti. Falli di bembe gorka keti. Me falli jira waa'ee kooti barka kee keessa jedhaati. Waaqayyoon kadhadhaa. In kadhanna Waaqayyoon. Namoonni fuula Waaqayyoo duraa fala barbaaddan. Harka Waaqayyoo keessaa fala kan barbaaddan. Dhuguma Waaqayyoo fala qaba waa'ee kootiif kan jettan amantiidhaan dhiyaadhaa. Namoota amantiin fayyisa Waaqayyo. In fayyisa namoota amantii. Namoonni amantiin fayyu. Namoonni amantiin gargaaramu. Namoonni amantii Waaqayyotu olii Waaqarraa harka isaa diriirsaafi. Kanaaf falli jira. Si duwwaa miti nama kan biraafuu fala taatati. Ani falan qabu waa'een koo falan qabu. Waa'een koo bakka kana booddee falan qabu jettee kan teesse. Si miti atiyyuu ofirra dabartee nama kan biraatiif fala taata. Hallelujah. In kadhanna Waaqayyoon. Galanniif ulfinni oqubaan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Guyyaa irraa immoo dirree kana irratti kan walitti nu qabdeef qabda. Waan yaadde qabda, waan karoorsite qabda. Waan tilmaamte qabda. Waan yaa Waaqayyo qopheessiteef waan herregde qabda. Kaalkuleeshiniin kan kee kan namarraa adda. Herregni kan kee kan namarraa adda. Guyyaa irraa sagalee qabduuf dubbii qabdu, jecha qabdu, haasaa qabdu, gorsa qabdu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin olii Waaqarraa bantii Waaqaa saaqin irratti gadhiisi. Eebba kee gadhiisi. Humni nuun mormuun hafuura hamaa hojiin diinaa si biraa kan hin taane, ulfina keef kan hin taane, yaada keef kan hin taane, ajaja keef kan hin taane, si biraa kan hin dhufne maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Deemi maqaa Yesuus Kiristoosiin bara dheeraadhaaf fayyina namaa kan qabde. Gagam goote ati hin fayyitu kan kee hin jiru, falan qabu kan kee kan hin jettu. Kana saastu sammuu namaa irratti kan iyyitu. Jila obboleettiin tokko kan kee koo falan qabu ofumaa jiraattadha. Kanaafan ittiin mormaa jira. Yaanchi nagari koo bakka. Yaanchi nagar mabte yelleewum ilaal. Anke furmaatan qabudha. Maqaa Yesuusiin noofamarra. Humna dhangala'uu dhiigichaatiin ajajeera. Ajajeera kan ishee furmaata qaba. Kan ishee furmaata qaba. Kan ishee furmaata qaba. Kan ishee furmaata qaba maqaa Yesuus Kiristoosiin jedhi harka kee ol kaasiti. Kan koo furmaata qaba. Furmaanni kan koo Waaqa bira jira. Kan kootti furmaata kan laatu Waaqayyo dhadhi. በኢየሱስ ስም አጃጄራ humna dhangala'uu dhiigichaatiin ajajeera. Ajajeera, 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 ajajeera. Hallelujah, 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 hallelujah. Galatoomi gooftaa ulfaadhu. Guyyaa har'aa namoota furmaata laachuu fi barbaaddu furmaata kenni. Karaa sagalee kee, karaa dubbii, karaa ergaa, karaa adda addaa, karaa fayyinaa, karaa nagaa deebisuu, karaa gaaffii deebisuu hundumaati furmaata laatu. Hin gootaan hojjettaa galatoomi. Maqaa isa tolaas jiraata haasa qulqulluu ta'e maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo yeroo muraasan dubbadhaa isa booddeen an kadhadha. Kadhannaa irrattan xiyyeeffadha waan isaan beeku hafuurri koo kadhadhu na godha. Namoota baay'eedhaaf akkan kadhadhu. Namootaaf akkan waamu. Sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo Waaqayyoon harka Waaqayyoo akkan waamu. Akkan barbaadu natti hima. Har'a sagalee Waaqayyoo gara warra Roomaatti barraa'e. Boqonnaa tokko lakkoofsa 16. Waa'ee sagalee Waaqayyoo keessa koo kaa'a. Waa'ee sagalee Waaqayyoo. Akkas jedha. Ani wangeelatti yeella'u. Inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudotaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Qajeelummaan Waaqayyo namaaf kennu amantiirra hin dhaabbata. Gara amantiittis nama geessa jedheetu kun isaa wangeela keessatti mul'ata akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyo duratti qajeelaa hin ta'a. Qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraata jedhudha. Ameen. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha guyyaa har'aa. Wangeelli humna Waaqayyooti kan jedhu irrattan dubbadha. Wangeelli maalidha? Sagalee Waaqayyoo maalidha? Dubbii Waaqayyoo nuyi itti fayyadamnee kadhannu kun maalidha? Humna Waaqayyooti. Ilaa dubbadhu namni fayyuu barbaadu, namni gargaaramuu barbaadu, namni gaaffii keef deebii argachuu barbaadu, namni herrega sammuu keef deebii argachuu barbaadu. Wangeelli humna Waaqayyooti. Wangeelli
inni nuyi mammariyaa yookiis geggeessaa godhannee deddeebinu kun humna waaqayyooti. Maal jedha iddoo kana? Ani wangeelatti yeella'udha Phaawulosi, inni humna waaqayyooti jedha. Wangeelli maal akka ta'e hubatteettaa laata? Wangeelli lallabamaa oolu, wangeelli labsamaa oolu, wangeelli waa'ee jireenya keef akka ergaatti gara keetti dhufaa oolu humna waaqayyooti. Humni waaqayyoo immoo waa hojjeta. Akka jedhu sagalee waaqayyoo dubbii ila akka jedhu dubbii akkuma bokkaan waaqarraa bu'ee lafa jiisee ol deebi'u dubbii waaqayyoo dhufee utuu waan biqilchiitin, utuu waan hojjetin, utuu waan raawwatin, utuu waan sirreessin, utuu waan dhaabin, utuu waan qajeelchin, utuu waan buqqisin hin deebi'udha. Humni wangeelaa guyyaarraa sirratti dhangala'u, sirratti dhufu, ergaan waaqayyoo olii waaqarraa dhufu utuu waa siin hojjetin hin deebi'u. Sababiin isaa wangeelli humna waaqayyooti. Mee dubbadhaa jirana wangeelli humna waaqayyooti dhaame. Kanan na dhibanaan. Na dhiba yeroo wangeelli lallabamee kadhatamu, yeroo wangeelli kadhatamee fuula waaqa duratti dhiyaatamu waatu ta'a. Tu waan hojjetamin hin hafu. Maaliif? Humna waaqayyooti. Humni waaqayyoo biraa dhufu immoo akkasumatti hin dhufu. Ilaamee namoonni amantaa yoo jiraattan wangeelli humna waaqayyooti. Humni waaqayyoo immoo tu waan hojjetin hin deebi'u, tu waan raawwatin hin deebi'u, utuu waan qajeelchin hin deebi'u, tu waan buqqisin hin deebi'u, utuu waan sirreessin hin deebi'u, utuu waan tooran gashin hin deebi'u. Haleluuyaa! Nan gammada waan isaan beeku. Namoonni amma yoonaa wangeelli maal akka ta'e hin beekne yoo jiraattan wangeelli humna waaqayyooti. Maal hojjeta kan jedhu booddeetti deebina. Humni kun immoo tokko ija jabina namaa kenna. Ija laaftuu godhee si lambisu. Namoonni ol jedhanii kaleessa dheengada ol jedhanii nama ilaalle ija jabina argatu. Gaafa humna wangeelaa kanaan guutaman. Macaafa Faarsaa 119 lakkoofsa 46 dhaqaa dubbisaa. Ani garuu hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 46 dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 46 dubbisa. Boqonnaa 13 lakkoofsa 46 akkas jedha. Phaawulosi Barnaabaas garuu caalchisanii ija jabinaan dubbatanidha. Dubbiin waaqayyoo dura isin saba Israa'elitti himamuun hin barbaachisa ture. Phaawulosi Barnaabaas ija jabinaan jedha. Dubbii waaqayyoo dubbatan lallabanidha. Maaliin lallaban ija jabinaan? Humna wangeelaatiin guutaman. Humni wangeelaa gaafa nama guutu sodaan qabu namni. Namoonni tokko sodaachaa wangeela lallabu, sodaachaa dubbatu. Raajii kan dubbatan sodaachaa. Isaan humnaan hin guutamne. Maalan sodaadha humni wangeelaa ija jabina namaa laata. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni wangeelaa ija jabina isiniif laata. Humni wangeelaa ija jabinaan isin haguutu. Humni wangeelaa ija jabinaan isin haguutu hin jedhe ameen jedhi fudhadhu. Inni lammaffaa humni kun murtoo hin gaggalagalle nama keessa kaa'a. Namoonni baay'een har'a nama amantii fakkaatu borimmoo hin kaadu. Borimmoo nama kan biraadha. Humni wangeelaa ija jabina nama keessa yookiis immoo murtoo hin gaggalagalle asiif achi hin gaggalagalle nama keessa kaa'a. Dhaqaa dubbisaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 38 dhaqaa dubbisaa. Humni wangeelaa si guuteera taanaan murtoon kee hin gaggalagalu. Murtoon kee ጽኑ የሆነ ውሳኔ namoonni yaada dhaabbataan qaban maaliif yoon jedhe maaliif yaa Waaqayyo namoonni maaf gaggalagalu maaf boora akkas ta'anii boora akkas ta'u har'a yaada tokko qabu borimmoo yaada tokko qabu jedhee Waaqayyoon gaafadhe. Humna wangeelaatiin hin guutamne, beekumsa wangeelaatiin hin guutamne, ogummaa wangeelaatiin hin guutamne naan jedhe afurri Waaqayyo. Kanaan mata duree kana keessa kookaa maal godhuun qabaree namoonni gaggalagaltuu ta'an akkamitti nama wajjin jiraachuun danda'ama innaan kadhadhuuf naan jedhe. Hin kadhanna namoota humna wangeelaatiin hin guutamne, namoonni humni wangeelaa isaan hin jijjiirre.
gaggalagaltuudha namoonni baay'een namoota waaqayyo fakkaatu bifti isaanii kudhan bifti isaanii 20 bifti isaanii lakkoofsan qabu har'a nama tokko fakkaatu bor nama tokko fakkaatu iftaan nama tokko fakkaatu main humna wangeelaatu isaanii jijjiire wangeelli jara humna waaqayyooti humni wangeelaa kun har'a si jijjiiru taanaan har'a sirratti dhangala'aa jira har'a sirratti roobaa jira karaa adda addaa humni wangeelaa si argachaa jira kun si jijjiiru taanaan baraan hin jijjiiramtu ati kanaaf namoonni humni wangeelaa isaan jijjiire murtoo gaggalagalaa hin qaban murtoo jala muramaa murtoon gaggalagal murtoo sirri murtoo qajeelaa yoo lubbuullee ta'e yoo lubbuu laachuullee ta'e murtoon isaanii dhaabbataadha inni sadaffaa akka jaalala waaqayyootti akka namni jiraatu nama godha humni wangeelaa kun hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 36 nan dubbisa akka jaalala waaqayyootti akka namni jiraatu nama taasisa namoota waaqayyoo ta'an jaalala waaqayyoo raawwachuudha keessi isaanii kan dheebotu humni wangeelaatiin guutamteetta yoo ta'e waaqayyoof jiraatta jaalala waaqayyoof jiraatta wangeelaa hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 36 dubbisa akkas jedha daawit bara isaatti akka jaalala waaqayyootti hojjeteedha akkamitti akka jaalala waaqayyootti ila waldaarraa hojjetu namoonni baay'een akka jaalala waaqayyootti hojjetani geggeessu hin tajaajilu hin faarfatu akka jaalala waaqayyootti jiraatan akka jaalala waaqayyootti hojjetan jaalalli waaqayyoo maal akka ta'e adda baasaa baraa malee beekaa malee hin gowwoominaadha sagalee waaqayyoo maayini jaalalli waaqayyoo isaatti jiraachuudha akka jaalala waaqayyootti nama jiraachisa humni wangeelaa inni arfaffaa karaa badiisaarra nama deebisa humni wangeelaa hiwwaama fagoorraa kontaakti godha haleluuyaa humni wangeelaa si awwaamu malee humni wangeelaa harkisa siifa godhu malee firoota kee warra bakkee jiran warra namanni warra ulfina waaqayyoof hin jilbeenfanne warra Kiristoos Yesuusin eenyummaa isaa hin beekne warra humna wangeelaa hin beekne ilaa amantee fuula waaqayyoo irratti dhiyaattee ta'e harkisa irratti geggeessa amaniet hiwwaama karaa badiisaarraa waama ergaa Qorontos jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 dhaqeen dubbisa ergaa Qorontos jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 akkas jedha sagalee waaqayyoo waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaarra jiraniif gowwummaadha warra gowwummaa keessa jiran kana waama dhugaa waaqayyoo yoo bakkee baaftee isaanitti himte namoonni baay'een isaanitti gowwummaa fakkaata waa tokko isaanitti fakkaata qalbii isaanitti fakkaata gaafa waaqayyoo biyya tokko bishaan badiisaatiin balleessuuf ka'e Nohitu keessa jira biyya sana keessa waaqayyoo biyya kana bishaan badiisaatiin balleessuudhaafi gaafa namni kun jedhee dhaqee namoota kanatti ergaa himu akkas jedhani hin qoosa moo kun jedhani hin qoosa akkamitti biyya dhaabbataa balleessa jedhani qoosaa miti garuu waaqayyoo sirrii hojjeta waan waaqayyo dubbate sirriidha waan waaqayyo haasa'e sirriidha isa booddeetti qoosanii hin hafanii bishaan gaafa jilba isaanii ga'u gaafa morgaa isaanii ga'u bishaan liqimsaa turani hin liqimsu ol utaalanii keessatti lafa dha'u amma mataarra isaan galagalutti karaa badiisaarra jiru kaasaanitti hin dhaga'amu sagalee waaqayyoo keessa yoo raxxanii dubbiftan iddoo baay'ee isaatti hin gowwoomani gowwaadha waaqayyo gowwummaa keessaa si haa baasu inni ittaanu inni shanaffaan ogummaa namaa kenna humni wangeelaa si keessa jira taanaan ogummaa qabdati akkaataatti jiraattu beekta akkaataatti baattu beekta akkaataatti galtu beekta garuma warra Qorontos tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24 irra dhattanii bifachuu dandeessu nan dubbisa warri waaqayyo waame garuu
Yihudaaf akkas jedha nan dubbisa. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihudotaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti jedheetu ogummaa Waaqayyootis jedha. Warra kamiif? Warra Waaqayyo waame. Ogummaa laata? Mana Waaqayyoo keessatti namoota baay'eetu beektota ta'e ogummaa horani. Hin guddatan. Achumeen ta'in humni wangeelaa sirratti dhangala'u si guddisuu qaba. Ogummaa sii kennuu qaba. Beekumsa sii laachuu qaba. Inni jaaffaaf inni dhumaa humna namaaf kenna humni wangeelaa. Morgaa namaaf kenna. Namoonni baay'een humna dhabe, morgaan dhabe. Humni wangeelaa hoo akkam ta'e humni wangeelaa ni sirratti dhangala'u. Humni Waaqayyoo ni sirratti dhangala'u akkam ta'e humna sii kennuu qaba. Ergaa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:18 dubbifnee sabooddee kadhannee xumurra. Akkas jedha. Ergaa Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:8 irraa akkas jedha. Egaa akka Waaqayyo humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhu malee jedha. Akka maalitti? Akka Waaqayyo humna siif kennetti. Waaqayyo humna siniif haa kennu. Wangeela keessa hojii wangeelaa keessa qooda qabaadhuudha. Phaawulostu Ximootiyoosiin gorsa. Akka Waaqayyo humna siif kennettedha. Waaqayyo humna namaaf kenna. Humni wangeelaa humna dhala namaati. Humna warra sattamananiiti. Humna warra Waaqayyoof of kennaniiti. Wangeelli humna keenya jirana. Humni wangeelaa kun immoo nama jijjiira. Asumarraa kaanee yeroo biraatti fufna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hin kadhanname. Humni wangeelaa kun hin fayyisa. Humni Waaqayyoo kun hin fayyisa. Humni Waaqayyoo kun bilisa nama baasa. Humni Waaqayyoo kun nagaa nama laata. Humni Waaqayyoo kun aara galfii nama irratti dhangalaasa. Ila humni Waaqayyoo si bira ga'a eegi. Haaleluyyaa. Humna Waaqayyoo, humna Waaqayyoo, humna Waaqayyoo kottuka. Waaqayyo sagalee isaa faana jira jedhamee caafamee jira. Waaqayyo sagalee isaa faana jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'as irratti waama. Ila qophooftee jirta yoo ta'e rakkina keessa kan jirtu. Humni wangeelaa kun si bira ga'a. Humni wangeelaan fayyisa. Humni wangeelaan kaasa. Humni wangeelaan ijaara. Humni wangeelaan buqqisa. Biyyi lafaa kun darbuu irra Gooftaan Waaqayyo biyyi lafaa kun darbuu wayya dubbiin koo tokkittiin ishee darbuu irra. La rajala vakraba in kadhanna. Kadhadhaan afaana. Namoota baay'ee bilisa baasa Waaqayyo. Namoota baay'ee hura baasa. Namoota baay'eef nagaa laata. Namoota baay'ee birmadduu laata. Galanneef ulfinni oqubaan siif haa ta'u Waaqayyo. Waa'ee sagalee keef, waa'ee dubbii keef, waa'ee ergaa keef, waa'ee yaada keef. Wangeelli har'a hojii nurratti hojjechuu qaba. Inni nu dhageenye nu keessatti biqiluu qaba. Hundee godhachuu qaba. Maqaa Kiristoos Iyesuusiin hafuura kee waama. Waan nutti dubbatteef, waan nu gargaarteef, waan harka nu qabdeef, waan nu oolchiteef, waan nu furteef, waan saba kana furteef, waan ergaa kee yaadatteef sin galateeffadha. Maqaa ilma kee, maqaa Gooftaa keenya, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo furi saba kana. Biyya adda addaa ta'anii, iddoo adda addaa ta'anii, namoota yaa Waaqayyo gara keetti bo'aa jiran, namoota isitti yaa Waaqayyo Gooftaa yaada isaanii ergisanii jiran, namoota si abdatanii karaa isaanii deemaa jiran, harka kee diriirsi rakkina isaanii keessaa baasi. Rakkina kana keessaa baani. Rakkina keessa jiran keessaa maqaa Yesuusiin haadhatanii baani. Ajajeera haadhadhaa baa maqaa Yesuusiin. Haadhadhaa baa. Haadhadhaa keessaa baa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ajajeera. Haleluuyaa, 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 haleluuyaa. Haadhadhaa baa maqaa Yesuusiin ajajeera. 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 Ila namoonni rakkina qabdan, namoonni dhibee qabdan, dhukkuba kan qabdan, humna Waaqayyoo kan ofirratti eegaa. Isin irratti waama. Ammuma bilisa si waama, qaxaroo siniin qabu. Ammuma nagaa sinii laata. Ammuma hafuurri qulqulluun sin irratti dhangala. Ammuma inni nagaa sinii laatu gara keessan dhufa. Ajajeera, ajajeera. Ila bishaan qabadhaa, sooftii qabadhaa,
harka keessan irratti illee waama gorora keessan illee qabadhaati irratti amanaa yoo bishaan dhabdan irratti kadhadhaati ittiin of tuqaa warri dhukkuba qabdan gaaffii kan qabdan dhibee adda addaa kan qabdan yeroo dheeraadhaaf kan isinitti marmaare yeroo dheeraadhaaf kan isin irra ture maqaa Yesuusiin isin irraa konkolaataara. Haleluuyaa 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 kottu gaarka waaqayyo na duukaa ta'i afaan koo duukaa ta'i sagaleen baasu ajajani baasu duukaa ta'i maqaa Yesuusiin galagali saba kanarraa galagali ba'an irra jirtu ajajeera galagali maqaa Yesuusiin si ajajeera galagali humna dhangala'uu dhiigichaatiin si ajajeera galagali maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si ajajeera humna dhangala'uu dhiigichaatiin ajajeera laa rajaalaba ila buleettiin tokko dhandhi kee kun sibiila si ta'ee of wallaaltee bakka kan koomiti dhandhi kun jetta dhandhuma keetu sibiila si ta'e bakka anuma keeti garuu akka waan dhandha kee ta'etti sitti dhaga'ama ila qorumsaadha dhukkuba sitti ajajamee sibiila si godhe jira ila ajajan baasa maqaa Yesuusiin si gadhiisee adeema ajajan baasa si gadhiisee adeema inni sibiila si godhe dhandha kee fuudhee dhandha ormaa godhe dhandha kee fuudhee jijjiiree waan biraatti jijjiire maqaa Yesuusiin si gadhiisee adeema gadhiisii deemi ila bishaan irratti waama sooftii irratti waama harka keessanitti waama kan sinitti dhiyaatu kan siniif ta'u kadhadhaa waaqayyo sin fura namoonni dhukkubsattan namoonni rakkina qabdan ba'aa adda addaan kan sirraa sun irraa konkolaata ajajeera abidda dhiiga Yesuus sooftii kanarra boota sooftii kanarra humna waaqayyo bu'a ilaa bishaan kanarra humna waaqayyo bu'a ilaa humna waaqayyotu bu'a ilaa humna harka keerra humna waaqayyotu bu'a ajajeera maqaa Yesuusiin ilaa warri sooftii irratti kadhachaa jirtan sooftii sana rakkina keessan irra keessu warri immoo bishaan irratti kadhatan dhuddanii sammuu keessan irratti dhangalaaftu warra harka keessan irratti kadhatan immoo iddoo isin dhukkubu iddoo isin rakkisu iddoo isin cinqu iddoo isin dhiphisu harka keessan kaa'a ilaa dhaggeeffadhaa furri waaqa isin keessa darba haleluuyaa haleluuyaa daqiiqaa muraasa dhaggeeffadhaa humna waaqayyoo of keessatti dhaggeeffadhaa waan inni isin godhu laaltu argitu haleluuyaa 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 nama bakka buutanii bakka biraadhaa dhukkubsachaa kan jiru firoonni keessanis ofirratti godhaa nama bakka nama sanaa bu'aate ofirratti kadhadhaa ofirratti waamaa fura waaqayyo dhaqee nama sana dubbiin amantiidha waaqayyo sin gargaara ila ajajeera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ajajeera humna dhangala'uu dhiigichaatiin darbii humna waaqayyo fayyisuu waaqayyo darbe ilaa si eegaa jirra ani jijjiireera abidda godheera sooftii abidda godheera ila bishaan abidda godheera harka namoonni irratti kadhatan kun abidda godheera dhukkubni jalan taa'u rakkinni jalan taa'u dhibeen adda addaa jalan taa'u sammuu kan joonjessu kan maraachuu barbaadu jalan taa'u kan dhiphisu kan iddoo tokko taa'u dha'u kan olii gadi kaachisu kan nagaa dha'u maqaa Yesuusiin taa'u hin taa'u hin buqqaa ajajeera loora jaalala ila kan dhiphachaa turte of dhaggeeffadhu la yeroo muraasaaf of dhaggeeffadhu haleluuyaa 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 of dhaggeeffadhu la of dhaggeeffadhu ila fayyite hafuurri waaqayyo keessa keetti dhangala'uu nan arga hafuurri waaqayyo si gargaaruusaa humni waaqayyo siif diriiree bilisa si baasuusaa nan arga humni wangeelaa sirratti lallabamaa ture sirra dhufe qaamaan sirra dhufe ila hafuuraan sirra dhufe ila